ko. Abbaa qabeenyaa ofirraa fageessu wayii abbaa qabeenyaa dubartirraa fageessuun bareeda. Sababii kanaaf waan akka malee si jaaladha. So waa'ee jaalala kiyyaatti yaadi. Sitti meera kana duras walaloodhaan si ibsadheera. Daalachoo boodaa jaree luugamaan takkaadanii. Jaalalli qoosaa bareessi biraa na waamanii. Akkamittan obsa ree obsuufan obsa dhabe. Obsa jedhee tammarrummaan koo dadhabee. Warqee dhakaa wallaggaan utuu na jootti galee. Hin ooltu kaa wal argaa yeroof na raasta malee. Utubaan gibee gamaa utubaan isaa shanii. Naaf kottanis sanummaa gadhee warri hin dhalchanii. Baalee biyya qamadii gadamsi dishoon galaa meekoon na fudhuu badii badeensi wajjin galaa. Baaletti galaa. Baaletti galaa. Wayyu. Iwoo amma kiramtiidha kaa hin qorra. Yaa rakkoon qabu maal bonatti deemaa jira waan ta'eef ammaaf as turreeti banneetuma gaddadeefi. Birraatti izee birraan bare. Izee birraan bare. Walaloo jaalala bareedduu tokko nu jedhe ayyee. Isin faloo goraa biqiltuu warri giftii qabdan giftii kennaafi. Maanni walaloo jaalala jechuudha walaloo jaalalaati miti kun doktara. Tokko kasirritti ummata rafaa jiru kan hunda irribaa kaasu. Wayyaa rabbii kanaan duras akkasuma dubbisiisteeti kan uummanni kun akkanatti na waraabee na waraabee. Tokko bakka lalaasti. Warra jala jirtan hunda keessan giftii kennaafi isin abbashanan dheesha. Haa ta'u kanaan duras akkasirra keessatti na baastee guddina goote dhugaa rabbii. Uummanni waraabanii kan taane gochaa turani. Waraabani yaani waraabina yennaan waraabani qoy 700 kana kuma bira ol dabarsa. Kuma bira ol dabarsa akka walaloo bareeda nu jettu. Akka rifatan barbaadde. Amma dhaayxaniin ani mina malee ani guyyaa akka istiraateejii taphaa itti himuuf bitamee dhaqee doolara 100 naa kennan akka asirratti ijoollee walaayittaasitti himuuf hadiyyaa mo'achi. Wallahi Oromoon kun bara gubboo waa kennuun beeku. Isin amma walaleessituudha. Nama aarsiti. 700 kana kumatti ol dabarsa. Waan kee godhatan booda hin eegaltee walaloo bareeda ta'e eeywa akkas. Akkasi qajeelaa kiyyatee kiyyoo kana. Eegali amma lubbuu. Itee gabayaan. Kanaafuu jedhamu reemas maaluna tuqsiisuuf deemtaa ta'us. Hin sodaatiin waa takka sagalee gadi qabinaati seenaa rafteem. Laakki rakkoolee hin qabu sunillee rakkoo hin qabu waa'ee isaatiif otoo hin taane xiqqoo isheen sodaadde malee hin qaanfadde raajii. Waraabina hundi keessa warri nama waraabu rafee maal kan namoota yaada qaban qofa jira. Waraaban jiraan. Sin jaalladha jaalallee koo jaalallee kiyya ganamaa si qofaafan gadhiise laphee fonnee koo banamaa si malee naaf hin sifaa'u hanga mullee nyaadhu nyaanni. Yoon si dhabe soofee na balleessuuf jedha yaanni. Atanaaf agartuu kooti isin ilaalin lafa argaa. Ati wantuu balbala kooti furtuun onneen koo si harkaa. Atanaaf jaalaladha jaalala kee fedha baachuu. Yoomuu sirraatii fagaadhee ani hin danda'u jiraachuu. Qo'ee nan cufa viidiyoo. Yoomuu sirraa fagaadhee hin danda'u jiraachuu. Barruu keetu naaf gaaddisa aduun jalatti nan dha'u. Yaada keetu na yaachisa si obsuu tasan danda'u. Maashaalee kiyya qabattee maxxantee taate haphee koo afurri kee aannan caalaa naaf qabbaneessa laphee koo caalchifadhee warra kaaniin laphee koo keessa si godhe akka borofni bishaan dheebatuttan akka borofni bishaaniin dheebatuttan si dheebodhe. Dur jedhanii Dooktara Asliitu gaafa haadha seenaatiin jana janatu jedhani akkas jedhee jana janata jedhan. Yaa mandariina koo lubee koo yaalulee utuun rifeensa kee boraafadhee bulee. Sinquufu kaatakkaa makoodii koo gugee utuun gororrakkee habbuuqqadhee dhugee. Sifaanumaan bula abjuun dhufee sidhungochaan bula daallee keerra dhufee. Sinibsu taleellee burqituun lagaallee yaabi singillee toloosha koo magaallee. Hubattuu obsituu dheebuu kiyya dharraa maatii kiyya booruu hiriyyaa koo har'aa. Kennaa kiyya qaalii badhaasa koo addaa ijaarsan diigamne keessa kootii qabda. Kan siidaa yaadannoo onneera na keesse haadha seenaatiyyaa. Baga kiyya taate. Ay walaloon kan dhiirati kun amma sodaatteetuma onneen qabdu haadha seenatti achi qabde malee keetuma kun. Mandariin islaa akkasin jedha loosha koo magaallee kan jedhamtu magaalaa dhama malee magaallee dhamaamu shamaraaf barreeffame. Dhugaati intaloo jabduudha waan dhiiree bal'oonsiifaa kennu riqqii guddaa rabbisetti haa kennu. Finfinnee ma jirta? Eessa abbaa kiyyan naqaree asli. Amerikaan deemtu? Jaarsa na argite. No, invite si gona aga nama graduate guru namni ko bare warri
Warri biyya faranjii kun Ati nu firan qabnu akka kee fira baay'ee hin qabnu nuni gooftaa koo. Isumas galluyyuu nun hin gammanna si bira dhufuun iyyuu waan takka jedheeti. As biyyaan jiru kana moo? Yaallakki garsiima keera dhufuun iyyuu akka waan fira qabnutti ilaallaanu. Ani ko fira keessallee fira foon dhiigatti barsiif biqiltuu ko maal taate? Ahaa, ati maanaaf fira dhiigaati sin beekaa bar kanaafuu. Waliin agarru rakkoo waliin agarru sa'aatii amma isin onlaayinii jirtanii dhufu waan guyyaa yeroo misaa fi waan garaagaraa barbaadan seenaan guyyaa seena galgalan dhiisee irra akka carraa hirribna innaan seene malee. Haa guyyaa seenutti eegalte. Bakka namni kuma qofamme kun an foloon akkana tolchuun itti himime akka foloona godhutti. Akka hojii foloo tolcha hundi keessa tolcha. Halkan yaa hin dhufu natti ulfaata irriba tokko dadhabe halkan tasa dhufu eegale guyyaa dhufa. Haa guyyaa seenuu eegalte ati kanaaf nu baqattere. Anumatti toluudha hundi keessan foloo godha faamili kun foloo si godhaadha. Ijoolleen kiyya foloo nama godhuun tokko faadha. Ergitee akkatti dabaa yoo lokkose. Foloo godha akka gaariitti foloo godhaanii obboleessa thank you mainure habibi. Yuutuubii qabdu. Qaba leetoo tiiv yoo jedhan hin argatu sabskraayibii 5,000 ol qaba. Hundi keessan foloo tolchaanii biqiltuu foloo tolchaanii hundi keessan. Dooktar dhugaa dubbachuuf hordoftoonni kee nama dhaga'u akkas jedhiitti naa himi maal jettaan beektaa? Namoonni dhaabbata biyya keessaaf biyya alaatii qabdan. Namoonni biyya keessas haa ta'u biyya alaas jirtan. Ambaasaaderas haa ta'u piroomoshiniiwwan garaa warri hin barbaadan. Amaariffaanis afaan Oromootiinis warri hin barbaadan nu dubbisaa. Akkasumas immoo dhaabbileen garaa gaafa iventii garaa gaggeessitanii nama tokko qofaadhaaf carraa hin laatinaa. Nama danda'u dorgomsiisaatii kennaa. Nama beektan qofaaf kennuu otoo hin taane dorgomsiisaatii galchaa. Nama sagalee qabu nama hosting irratti jechuun hosti gochuudhaan gobuzii nama ta'e nama akkasiin jechuun iskiriptii isin barreessanitti kennitan haala gaariidhaan achi biratti hojjechuu nama danda'u dorgomsiisaatii galchaa malee wal beekumsaan qofa akka hin taane garatti hojjennuu dhabnee jirra. Amma biyya kana keessatti namni hojii hojjetu nama tokko qofa. Nama tokko qofaatu hojjetaa, nama tokko guddataa, nama tokko sooromaa inni kaan garatti socho'uun qabu. Hojiin kudhan yoo jiraate hojii kudhanuu kan qabatu nama tokko. Inni danda'u hin jiru jechuudha. So namoota jiraniin akka zayiitti na'e. Dhageettaan waan biqiltuun jette kun sirri itti yaadamuu qaba. Ijoollee qaroo warra dandeettii qaban dandeettii isaaniitiif hojjisiisa. Jarallee isinillee akkas wayyi. Namni tokko namni bombolioo 8 qabdu kenni gifti gaalaariin irraa dhume. Kiraa kafalaa kiraa mana. Bombolioo 8 akkas. Taakkalee thank you ulfaadhaa taakkalee kiyya. Warri kun biqiltuu foloo godhaa warri giftii babbareedaa qabdan biqiltuu kenna. Dhiisee haa kennanii jedhe biqiltuu kiyya. Waan biqiltuu jette kun waan sirriitti amma keessattuu ijoollee qacalee akka biqiltuu kanneen jajjabeessuun bareeda isinillee qabeenya keessanillee isinumaafi dhugaa isinilleen of jijjiirtii jireenya biyya keenyaa kana argitanii waan hundi qaalidhaa kiraan mana akkasii minaaminidha. Waa beeksifachuu isinillee piromootiin bareeda isin. Ittiin beekanii bari dooktara hedduu minaan jechuun amma ni fakkeenyaaf dhaabbata wayii tokko hojjanii walii galtee godhuuf deemee ture. Guutummaatti jechuun even akkaataa itti dhaabbata jedhamee dhiga hundeeffamee reefturtii 6-4 ga'eera. Garuu even piroomooshinii hojjechuudhaa fi wantoota kana barbaachisaa jedhee piroopozaal godhe liistiiwwan barbaachisan baasiidhaa fi kost bireekdaawunii baasii haga kanaati jedhee gaafa inti geessu guutummaan isaallee kun waan akkanaan beeknu jedhanii nama na deebiseefaa jiru. So guutummaatti kanadha waan jedhamee nama haasofsiisuudhaaf even ni jira miti akkati hojjettu gochuu caalaa dandeettii kan qabus jara warra faallaa keenyaati kan hojjechuu danda'us jara warra sanaa. Akka wanti tokko waan irra jiru kun dhuguma Taaddalaa Gammachuuti moo feekee? Kan isaatii miti maqaan baname malee. Giftii kenna garuu jala galtee kenni kaawwa Taaddalaa Gammachuu ta'e Taaddeen haftaamidha ilma sabaatii maal dhibbi lama. Taaddalaan sa'aatii kana waan akkasii siin godhu sooshaal miidiyaa irratti immoo nama akkasii miti Taaddalaan. Yooma akka carraa gurbaan kunillee hoggaa deemi torba saba isaatii barate biqiltuullee intala qacalee lafaa dhuftu nama aartiitti bakka kiyya bu'uu dandeetti sappoortii nu godhaa jiraati. Chalaan. Iski ilaallaa natti hin fakkaatu sababii sanaaf tarii meebii waan jaallatuuf adinaaqisa waan ta'eef maqaa sana godhate jechuu ta'uu danda'a. Waan jaallatu osoo hin taane waan ofitti amanamummaa hin qabneef. Meebii ta'uus danda'a akkasuma inni qabanna waan goonuu qabnu kaaree machees namni maqaa namaan banatu ko maal jettaa wayii akkas jettaa wayii dammoo maqa balleessiif ta'uu danda'a namni maqaa namaan banate
waan gaarii godhu meebii waan jaallatuuf jetta. Namni maqaa namaa balleessu garuu tarii waan biraas itti yaadda kaa doktar maal jettaa? Sababii kanaafuu namoonni asirraa argitan kontaaktii na tolchaa keessaa na dubbisaa. Dooktar Asliyaan dhimma cimaaf si barbaada baay'ee dhugaa waaqayyo na dubbisi teelegiraamii. Namoonni dhaabbata keessan beeksifachuu barbaadan biqiltuu karaa keessaa kontaaktii godhaa dubbisaanii waan isin barbaadan karaa aartiitiin karaa barbaadan karaa bifa diraamaatiin bifa walalootiin noormaali bifa gaazexeessummaatiin dhaabbata keessan isin beeksisuu dandeetti. Anillee sappoorti isinii godhaan du'iitti godhaa fi riippoostii godhaa fi karaa feesbuuk sheer godhaa fi cinaa gama tokko ta'ee daggaaf isinii godha. Ani minim isinirraa hin barbaadu. Isin yoo kaadhimtan ani waan akka isinirraa hin barbaadu. Kanuma thank you so much. Bakka lubboosuma si jala dabaa jira nagaan turika. Na dubbisi telegiraamii na dubbisi anis namu. Karaa tiktookiin du'iitti godha jedhe riippoostii godha jedhe. Isallee godhuu ani waan sitti dubbadhuun qaba. Kanatti illee yaada gaariidha innis waan barbaachisuudha. Wasaanyi nagaru no. Garuu telegiraamii. Laatiin baanu ijoollee warra koomentiitii deebisee. Keessa wal dubbifnu. Akkas. Feesbuukii misenjera naan jedhe. Ayyee feesbuuk illee telegiraama keewiin qaba baran doktar. Ashi bakka. Si dubbisa. Ashi. Ayyee nageetti. Ciao galatoomaa warri sappoortiin tolchitanis. Ayyee.